dhiiraafis ta'ee dubartiidhaaf warroonni rakkatan baay'eetu jira. Dhiiraafis ta'ee dubartii yookiin shamarran keenya hedduun kan mataa isaanii afoon mulaan akkasuma mootiyyuu kan keessaa irraa saabate sababa ho'aas ta'ee akkasuma biyyaan ba'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo. Obboleeyyan kiyya warroonni maatii koon tahin subscribe gochuun maatii kootti dabalama akkasuma immoo akka viidiyoon yoo jaalattan adada hojjedhuun viidiyoo waa'ee bareedinas ta'ee miidhaginaa fayyaa irratti jalqaba irratti isin dhaqqabu mallattoo bilbilaa isaaniirra kaachuun dagatinaa isiniin jedha. Itti aansee jechuudha obboleeyyan kiyya waadaa nu seentee Razaan meetii waa'ee mataa nurraa luqqa'ee yookiin molaahee siifinnaa kan faarmaasii irraa bitamu qoricha faarmaasii siifinna nuun jettanii keessan hedduu nagaafattanii eeyyan dhugaadha waadaa isiniif galee ture. Akkaataan ani waadaa itti isinii galee ufii kiyya saadaliyaa deemee yookiin ammoo tuyyuu faarmaasii deemee waraabee haala saniin jechuudha waan mana jiruuf jecha kan mana keessaa odoo hin tahini qullas qabee akkasitti isinii mul'isuu yaalii godhuu barbaade. Haa ta'u malee haalan ala bahiinsaa naaf hin mijanne sababa kanaaf garuu keessan hedduu gaafatamaa jira qabadhee isinii dhufee jira. Akkuma beekamu rifeensi keenya molaa'uun sababoolee hedduu kan qabuu fi isinis akkuma beektan sababa adda addaatiin kan isin molaa'udha. Tokkoffaa irratti moluun namoonni hedduu kan beekamu keessattuu shamarran jechuudha rifeensi isaanii afoon irraa luqqa'uu akkasuma mootiyyuu gara duubaa deemuun sababa uffannaas tahee akkasuma sababa biyya ho'aa keessatti hijaaba yookiin mootiyyuu shaashii sirritti furdaa tahee yoo ofitti martanii halkanii guyyaa qilleensa rifeensa keessaniin kennini kan dhumatuu fi itti aansee jechuudha yeroo hedduu akkuma baratame namoonni kenna akkas yoo jenne kan dhiiraa maaliif dhumata jechuu ni dandeenya sababa garuu erga jedhame jechuumaa fi itti aansee jechuudha warroonni shamarran kennaa guyyaa yoo uffataa ooltan halkan iddoo hirribaa keessanitti ofirraa mulquu hin irraanfatinaa kun dhaamsa kooti. Itti aanee rifeensa keessan yeroo qabsiifattan qabsiisan duubatti harkiftanii gara duubaa hin qabsiifatina osoma nun beekin jechuudha dhayaan fakkeenyaaf gara duubaa yeroo dhahanii ishimanii harkisanii gara duubatti ishimanii kuni kan afuu fixuu fi akkasuma mootiyyuu osoo hin beekin mataan keenya akka gara duubaa molaa'uu kan nu saaxiluudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya mataa keessan duuba yoo qabsiisattanis tahee akkasuma mootiyyuu duubatti yoo kan walumaa galatti qabsiisa rifeensatiin qabsiifattanii haala salphaa taheen rifeensa keessanii eegumsaan jechuudha suuta qabsiisuu qabdanii kunis barbaachisaadha. Itti aansee sababni garuu asirra kan isiniin jechuu qabu maal akka fayyadamtan qabadhee isinii dhufee jira akkuma suuraa argitan garuu haa ta'u jalqaba sababa irraa dubbadhee boodasanii qorichaa fi akkamitti akka fayyadamtan irraa isinii dubbadha. Itti aansee jechuudha yeroo hedduu cinqii baay'ee yookiin yaada baay'ee namni qabus rifeensi isaa akka molaa'uu fi akkasuma immoo akka harca'u hedduu kan isa saaxilu. Itti aansee jechuudha dubartiin qusannaa maatii fayyadamanii kiniinota garaagaraa qusannaa maatii fi qorsa adda addaa fayyadaman kunis rifeensa kan irraa luqqisuu fi akkasuma ammoo tuyyuu kan waan kanaaf sirritti isaan saaxiluudha. Yeroo hedduu parsantii dhibbarraa 70 dubartoonni keenya ani mana harabaata yoo waa'ee fayyaa irra dubbatan ani qorsan fayyadamuu akkamitti waan kanaan irratti argamaa jettani qorsa kan ittisa maatii osoo hin tahin yookiin ammoo tuyyuu qusannaa maatii osoo hin tahin qofa osoo hin tahin sababoolee adda addaatiinis qorsa sababoolee dhibee biraatiinis yoo fudhanne waan kanallee nu saaxiluu ni danda'a. Haa ta'u malee namni keenya qorsa akkasitti waan hin fayyadamnee fi kan dhibbarraa dhibbatti mirkanaa'ee qusannaa maatii qofa fayyadama malee namni keenya qorsa baay'ee waa'ee fayyaas tahee akkasuma furdinnas qal'innas bareedina qaamaa wantoota adda addaatiif qorsan fayyadamanii alhamdulillaahi waan mana keenya keessaa nyaataa fi dhugaatii filatamaa biyyi keenya waan qabduuf jecha pirootiiniin kan badhaadhe qabdi baaqilaa fi akkasuma misira buloqqee waan hedduu hatara shumburaa akkas kanniin jechuudha. Warroonni garuu biyya ambaa sababa kana hin qabneef jecha rifeensas dheereffachuus ta'anii qaama ofiis fiizikaala qaamaa eeguuf akka shunturree akka maal hin jenne dirqama kiniinii karaa naannahaatiin isaan fudhachiisa sababa saniif jecha waan kanaan parsantii dhibbarraa 50 ol kan saaxilamanidha. Kenna sababa kana waan hin qabneef sababa cinqii yaada akkasuma jijjiirama hormooniitii fi kiniinii qusannaa maatii bishaan yeroo hedduu
arguu dhabuu fi irra caalaa yaanni baay'ee kan fixuu fi uffannaa halkan uffatanii fi irra caalaa rifeensa keenya gara duubatti yoo qabsiifnu harkisnee qabsiisuun afoon akka nurraa dhumu osoo nun beekin adeemsa keessa akka dhumuuf nu saaxila. Isallee hir'isuudhaan bishaanis dhuguun jechuudha obboleeyyan kiyya. Haaluma salphaa taheen mana keessan keessa teettanii waan salphaa godhachuu dandeettanii keessattuu jechuudha warroonni biyya Arabaa jirtan shamarran keessan na cinqaa jirtanii kan asitti argitan kuni waan ufitti afuuftanidha. Qoricha filatamaa fi akkasuma ammootuyyuu akkuma beekamu jechuudha rifeensa bubuqqa'ee kan hedduu deebisuu fi dhugaa rabbii an ofii kiyyaa jechuudha kan rifeensa kiyya afoo xarahaan yookiin ammoo iskaarbiin narraa achi fite kan naa deebiseedha. Baatii 6 addaan kutuun qabdanii isa kana akkaataan itti fayyadama isaa ganama jechuun sa'aatii 24 keessatti yeroo 2 yeroo isa ofitti afuuftanii feestaala wayii harka godhachuu qabdanii saffisaan bakka rifeensi hin jirre rifeensa baasuuf nama gargaara waan ta'eef an akka dhuunfaa kiyyaatti harkaan tuquu hin sodaadha. Maaliif jennaanini hedduu rifeensa bakka rifeensi hin jirre rifeensa akka bahuu fi hedduu kan saaxiluu fi akkasuma immoo ol ka'iinsan rifeensa kan baay'ee saffisaan dheeressuu laaffisuu viitaaminii hedduu ol kaa'adha. Kanaaf isa kana bitattanii dhiirris jechuudha ijoolleen keenya dhiiraa warroonni mataan isaanii molaa'ee umrii malee akkasuma immoo irraa bubuqqa'us tahee irra caala shamarran keenya kan waan kanaan rakkataa jiran yookiin saaxilamaa jiranii haala salphaa taheen kaartoonii isaa yookiin ammoo suuricha isaa asirraa argitan kanaan mul'istanii jechuudha faarmaasii barbaadan warroonni biyya faranjii jirtanis taa'ee akkasuma immoo biyya Arabaa irra caala waan kanaan ka saaxilaman ijoollee biyya Arabaati. Sababni isaas biyya ho'aa akkasuma immoo tuyyuu firii yeroo boqonnaa isaanii hin qabani. Walumaa galatti yeroo boqonnaa qofa osoo hin tahini sammuun isaaniitu boqatu sammuun isaanii ka wareere aduu hin argatani. Akkasuma immoo tuyyuu nyaata ruuzaa garaa guuttatan malee nyaata pirootiinii yookiin ammoo albuuda garaagaraatiin badhaadhee fi kuduraa fi muduraa kan hin arganne keessattuu jechuudha dhugaa rabbii gadi qabumsi yookiin ammoo tuyyuu haala ilaalchi mana Arabaa keessatti ittiin ilaalamnu hedduu guddaadha. Haaluma argitan kana afoo rifeensa keessanii bakka isinirraa bubuqqa'etti itti afuuftanii jechuudha. Sambooda yoom dhiqadha jechuun keessa waan hin oolle hin dhiqattanii dhiqachuu isin hin barbaachisu. Sababni isaas jechuudha akkuma waan dibata kamiituyyuu haala salphaa ta'een yeroo ofii barbaadan jechuun yoo dura torbaanitti gizee takka dhiqattan akkas yoo torban keessa gizee 2 dhiqattan rakkoo takka hin qabu ofumatti afuuftanii dhiisuudha. Yoo immoo naaf hin danda'amu jettan obsaan guyyaa keessatti yeroo takka qofallee fayyadamuu ni dandeettanii garuu osoo isin danda'ame guyyaa keessatti yeroo 2 fayyadamtanii wanni kun forforis xiqqeessuus tahee akkasuma bubuqqa'iinsaa fi rifeensa akka nurraa luqqaane kan hedduu saffisaan ittisuu fi akkasuma immoo dhibee rifeensa luqqisu san hedduu kan ittisu itti aansee jechuudha. Mana keessan keessatti haala salphaa taheen qurunfudii fi qullubbii viidiyicha asiin dura hojjadhe san irratti osoo laaltanii isallee fayyadamtanii obsaa yoo fayyadamtanii jettan rifeensa keessan kan isinii deebisuu fi akkasuma immoo saffisaadhaan kan isinii dheeressuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraatitti viidiyoo kee wajjin turuuf galatoomaa isiniin jedha. Fayyaan faayaa turtii gaariidha. Akkuma baratame namoonni maatii koo ta'an subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatanii viidiyoo kiyya ilaaltan obboleeyyan kiyya laayik